Nagaan mootummaa Waaqayyoo bakka biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaan isinii dubbisa. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 28. Phexros deebisee gooftaa si erga ta'e bishaan irra gara kee akkan dhufu na abboomi jedhe. Inni immoo kottu jedhe. Yommus Phexros bidiricha keessaa ba'ee bishaan gubbaa gara Yesuusitti adeemutti ka'e. Qilleensi jabaan sun yeroo isatti dhaga'ame garuu hin sodaate. Galliqinfamuu jalqabnaanis iyyee gooftaa na oolchi jedhe. Gooftaan haa eebbifamu. Kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa keessatti Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin gara galgalaa yeroo galgalaa keessa maalittiin jedhaa galaana kana gama ce'aati na eegaa nan dhufaa jedhe. Mata duree gabaabaa yeroo kana isinitti himuu gaaffii jireenyaatiif dhaloota deebii dhabeef deebii sagalee jettu irratti siirratti dubbadha. Gaaffii jireenyaa yookiin immoo qormaata jireenyaatiin dhaloota deebii dhabeef deebii mata duree jettu si dubbadha. Iddoo kanatti barsiisaan isaanii yookiin immoo Kiristoos Yesuus kaleessa kottaatiin duukaa bu'aa jedhee adeeme deemsa isaan agarsiisee hojjetee hojii isaan agarsiisee barsiisee barnootaan isaan agarsiisee waan gurguddaatiin isaan leenjisee isaan gidduutti dinqii gurguddaa godhee duukaa bu'anii inni jireenya keenya inni waaqa keenya jedhanii isa wajjin deemu turan. Iddoo kanatti garuu gooftaan kaleessa dura isaanii deemee ana duukaa bu'aa ittiin jedhu gooftaan kalee dura isaanii bu'ee kottaa na wajjin jedhu har'a immoo dhaqaa nan dhufaa ittiin jedha. Jechi kun isaaniif gaaffii guddaadha. Kaleessa dura isaanii bu'a yookaan immoo wajjiniin deema. Har'a garuu ana san turaa isin gama sana dhaqaa nan dhufaa jedheen. Jarri kun Yesuus biraa gaafa ba'an wanta isaan mudatu hin beekan. Waan isaanitti dhufu kamiyyuu hin beekan. Yesuus Kiristoos garuu jarri kun isaan biraa Kiristoos biraa ba'anii gaafa adeeman maaltu akka isaan mudatu beeka. Rakkinni akkamii jaratti akka dhufu beeka. Baanii asokkan malee eessa gaanii akka isa eegan beeka. Galaanarra bidiruu isaanii ooffatanii erga deemanii bidiruun isaanii takka deemtee qormaanni hin beekamne tokkotti dhufe. Wanti isaan yaadanii deemaa jiran Yesuustu gama ce'aatiin eegaa jennaan jarri gama ce'uuf deeman jarri gama ce'uudhaaf gaafa karaa bu'an qormaanni itti dhufe tokko gama akka isaan hin ceene waan isaan godhudha. Ce'uudhaaf karaa bu'an maleessa lafa isaan itti karaa walakkeeffachuu utuu hin danda'in xiqqoo erga takka adeemaniiti qilleensi jabaan tokko dhufe bidiruu isaanii karaa dhaabe. Jireenya kee keessatti adeemsa jireenyaa jalqabdee, barnoota jalqabdee, tajaajila jalqabdee, gaa'ela jalqabdee qormaanni sitti dhufee karaa si dhaabee jiraachuu danda'a. Atis qormaata kanaaf deebii dhabdee sammuun kee itti si dhiphachaa jiraata. Ergaan si qaba yeroo kana. Qormaataatti deebii dhabdeef inni deebii laatu Yesuus Kiristoos jira. Deemaa kan ittiin jedhe gooftaa waan ta'eef jarri kun erga takka deemanii falli isaanii deemsa isaanii addaan kutanii dhaabachuudha. Addaan kutanii dhaabachuudhaaf immoo jaallatanii osoo hin taane dirqamaniiti. Adeemsichatu deemsaaf hin mijatu, karichatu deemsaaf hin mijatu waan ta'eef dhaabatan malee jaallatanii yookaan mirgaan waan dhaabatan miti dirqama isaan dhaabsisu dhufeennaan karaa dhaabbatan. Wanti karaa isaan dhaabsisee qilleensa, wanti karaa isaan dhaabsisee bubbee markaba isaaniitti ka'e, wanti karaa isaan dhaabsisee raafama galaana sanarra jirudha. Ergaa sii qaba. Jireenya kee keessatti utuun jaallatiin waan si jalaa dhaabbate, utuun jaallatiin mul'ata keetti, abjuu keetti, karaa keetti, adeemsa keetti gufuu waan ta'e karaa si dhaabe, ergaa sii qaba yeroo kana. Ergaa sii qaba saayitii kana. Waaqayyo isa karaa si dhaabetti sii dhufa. Waan jireenya kee keessatti, adeemsa jireenya kee keessatti qormaata jabaa keessatti uumame, qormaata jabaa karaa kee irratti uumameef inni deebii laatu gooftaa Yesuus Kiristoos jira. Kanaaf ergaan isinii qaba. Dhaloonni yeroo baay'ee rakkinni dhalootaa, gaaffiin dhalootaa inni guddaan isa dhageetu hin taane waan ta'eef gaaffii qaba dhaloonni. Waan dhageenya milkaa'inaa kan itti jirru kufaatiidha. Wanti dhageenya eebbaa waan keessa jirru abaarsa. Wanti dhageenya ce'umsa garuu waan keessa jirru kufaatiidha. Dhaloota baay'eetu gaaffii qaba. Waan gaaffii sitti ta'e kun yookiin immoo adeemsi karaa kee irratti si mudate, qormaanni karaa kee si mudatu adeemsa jireenyaati. Na'u sirra jiru adeemsa jireenyaati. Utuu fiigicharra jirtu kufuu dandeessa. Utuu dorgommiirra jirtu dorgommii sana keessa dhaabachuu dandeessa. Inni kun adeemsa jireenya keessatti ta'udha. Utuma dhaabatanii fiigu, utuma kufanii immoo ka'u.
Utuma hiyyoomanii immoo deebi'anii sooromu. Utuma dhabanii immoo deebi'anii argatu. Adeemsa jireenyaa keessatti qormaanni jira obboloota koo. Deemaa kan jedhe dhaqaa kan jedhe Yesuus. Dhaqaa deemaa gamatti na eegaa kan jedhe Yesuus. Qilleensi immoo itti ka'e. Qilleensitti ka'e kun karaa isaan dhaabe. Xiqqoo adeemaniiru jedhe garuun dhaabbatani. Qilleensa dirqamsiisee karaa isaan dhaabe kanaaf gara yandaaqoo isa lammaffaatti Iyesuus Kiristoos galaanarra deemaa gara isaanii dhaqe. Gaafa Yesuus gara isaanii dhaqu Phexros fagootti Yesuusin argee ikiraan nutti dhufeennaan gooftaan ana lakki jedhe. Innoo ana ekeraa miti jedheen Yesuus. Ergasii ta'eeti galaana kana abboomuu waan dandeessuuf na abboominan dhufa jennaan gooftaan Phexrosin abboome kottennaan galaanni Phexrosin ofirratti baattee Phexrosis erga takka deemee liqimfame. Namni amma deemsa jalqabuu miti. Hojii jalqabuu miti, tajaajila jalqabuu miti, cherchii jalqabuu miti, gaa'ela jalqabuu miti, waan jalqaban keessatti dhaabbachuu dadhabuu rakkatan. Phexrosis galaanarra deemuu jalqabeera. Garuu xiqqoo deeme liqimfame. Hin sodaatee raafame. Jireenya kee keessatti xiqqoo adeemsa shaakaltee, xiqqoo milkaa'ina shaakaltee, xiqqoo guddina shaakaltee waan karaa si dhaabee sana irratti gooftaan sii dhufa. Kanaaf gaaffii jireenya kee keessatti ka'eef qormaata jireenya keetii isa sammuu si jeequuf deebiin jira. Deebiin isaa immoo Yesuus Kiristoos. Mataan jireenyaa Yesuus. Adeemsa jireenyaa keessatti gufannaa kan nama oolchu gaafa gufata illee kan nama qabu Kiristoos jireenya namaa kee jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni Yesuusin qabu abdiin dhabu abdii qaba. Yoo kufe akka ka'u amana. Jireenya isaa keessatti lola isa mudatuuf lola akka qabu beeka. Kanaaf qormaata jireenya keetii sadiitti deebiidhaaf deebii Yesuus bira jira. Inni si jalqabsiise si xumursiisuu danda'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa ulfaadhaa. Kabajamaa sheer godhaa.